Akkam ooltan akkam jirtan yaa jamaa yaa saba yaa ooltan jechuun hin danda'amu yookiin jirtan jechuun hin danda'amu jireenya maaliif jirraa dinnichaaf buqqeen jirraa xaddeen masaanuu jira maal jedhama xaddeen masaanuu rakkoo keessa jechuudha jireenya gadi garuu moo du'aa olii ammaan tana wantoonni hunduu hafee yookiin wantoonni hunduu taree sabni saba hoggaa ajjeesu argaa jirra. Sabni saba irratti hoggaa duulu argaa jirra. Taateewwan bara 1991 duuba murna wayyaanitiin uummata keenya irra dalagamaa ture ammas hoggaa deebi'ee ilaalu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Nama gaddisiisee qofaan taru nama boochisaa. Ofillee nama jibbisiisa. Kan jechuu kanan barbaadeef ifa manni miti yookiin waan rakkisaa miti. Wanteewwan nama torbee darbane Wallagga keessatti ta'aa turanii baay'ee gaddisiisadha. Otuma jennu eenyu irratti duulaa kan jiru. Eenyutu eenyu irratti duulaa jira. Eenyutu eenyu ajjeesaa jira. Sabni kun maqaa dhaabbata siyaasaatti saba sana ajjeesu maaliif barbaachise? Sabni tokkuma saba kana sana jedhamu sabni tokko maqaa siyaasaa adda kutee saba sana ajjeesu maaliif barbaachise yookiin maaliif barbaadame? Maal itti gallisaa? Kaayyoo isaa maali? Itti gallisaas maali? Bu'aan kanarraa argamus maali? Aba'oon, OPDO'n, OP maaloo maqaa siyaasaa yoo ta'e Oromoon maqaa uummata bal'aa kabajamaa dhiiga Oromooti. Kan maqaan dhaabbata siyaasaa bakka hin buune, kan maqaa amantii bakka hin buune, dhalataa ilmaan kuush Oromoodha, ilmaan abbaa gadaati. Siyaasni ilaalcha. Siyaasni itti gala dhaabbata gurmuu istiraatejii yookiin hariiroo tokko bakka tokkoo fuudhee bakka tokkoon ga'u ilaalcha dhaabbata siyaasummaa polotikaa ta'uu danda'a. Oromummaan garuu san caala. Oromummaan eenyu faayyuu dorgomu eenyu faana iyyuu wanni ta'uu hin danda'u. By the way, Aba'oon yogguu biyya keessa galu hidhatee galin jedhamu yookiin hin agarre Aba'oo hidhatee dhufe alaabaa yogguu sochoosaa dhufu agarre. Sanuuf hidhannoo sun eessaa dhufere? Moo maqaa hidhannootiif saba fixuudha karoorri isaa. Hidhannoo hidhatte maqaa jedhuun saba bal'aa fixuudha moo karoorri isaa maali saba yoonti isaa? Maaliifi Aba'oo kara Eertiraan qaxxaamuree dhufe kan agarre nuti Eertiraa keessaa gara Tigraay incitee dhufe konkolaataa tasumayyuu bulchiinsi mootummaa amma jiru kun ergee fi akka ittiin dhufetti hin beekani. San keessa kan agarre namni tokko hidhannoo meeshaa waraanaa harkaan qabu. Harka duwwaadha jechuudha. Yaa ta'uuti dargaggoonni fi qeerroowwan bilisummaa kanarraan ga'an meeshaa waraanaa isa ammayyaas yookiin isa aadaas harkaa qabaachuu danda'u. Namoonni muraasni namoonni lakkoofsan hagana jedhamanii heeramuu hin dandeenye. Ejaa meeshaa waraanaa jaa san harkatti argameef yookiin namoonni lakkoofsan yookiin qubaan lakkaayaman meeshaa waraanaa harkaa qabaniif uummanni mana ga'u daandii irratti kara deemtuudhaan ajjeefamuun ni malaaf jedhee yaaduun. Baay'ee fokkisiisadhas. Maali karoorri jira kanaa garuu? Itti galli isaa hawwii isaanii maali? Akkuma jenne akkuma shakkii isaaniittu akkuma shakkii mootummaa federaalaa jennu shakkii mootummaa federaalaawatti hidhannoon godinoota Wallaggaa naannoo isaatti argame haa jennu. Ilaaf ilaameedhaan mari'atanii hiikkachuu hin danda'amu. Paartiiwwan biyya keessa galan kan duraas turanis uummanni maqaa isaan deeggaruun meeshaa waraanaa kuma dhibba baay'ee harkaa qaba. Kana fakkeenya salphaa Sumaalii dhaqnee ilaaluu dandeenya, Affaar dhaqnee ilaaluu dandeenya. Naannoo Amaaraa manatti namni hidhate jechuun haala nama dandeessisuun fakkeenya fudhachuu dandeenya. Saba sanarratti jechaan maaliif hin labsamne?
Meeshaa waraana Oromiyaa keessa jiru meeshaa waraana jara san harka jiru caalaa. Saniif jara san irratti meeshaa waraanni yoo labsame maal ta'ee dha akkasuma adda addummaa jechuun. Mootummaa federaalaa kun ilaalcha naannoo kennaaf qabu adda baasetti yenneen kan keenya maaliif akka moorfa kasriisa maaliif barbaachise? Yogguu gara goone yookiin waggaa haala kanaan deemne gocha wayyaaniin waggaa 26 irraa uummata keenya irratti raawwatan adda maalaan baasu kun tokkoon ta'u dubbisa. Saniif mee gadi teennee alaallu qalbiidhanii wanti gadi ta'anii ilaalanii fi wanni itti dhaabbatanii akka gaariitti yookiin itti yaadanii itti xiinxalanii itti rafanii itti ka'anii ilaalan komii bal'aa boru taajjabaaf dirree irratti nama baasurraafis nama bilisoomsa itti ilaala. Maqaa maaliitiin jechuun uummata Oromoo ajjeesuudhaan dimshaashan fedhii abashootaatiif wayyaan jechuun uummata keenya irratti gara raawwitti gadi fiduu keessaniin dura itti herregaa. Ani akka waliigalaatti akka nama dhuunfaa tokkotti aboon hidhannoo hiikkachuun qabu yookiin hidhannoo wajjin turuu qaba jedhee ta'u falmu. Rakkina qabu yaa hiikkatu. Uummata nagaa daandii irratti ajjeesuudhaan ala yookiin kanarraa gara faallaa ta'een jechaadha. Kanarraa gara faallaa ta'e maali? Humnaan ala mariin hin ta'u. Ilaameen ta'uu hin danda'u. Jalqaba qaamni aboon hooggana jedhu qaama baay'ee dadhabaa laamshaa du'a. Ani maqaa aboon otoo hin beekin yookiin aboon maal akka ta'e otoo hin beekin waggoota 4 hidhaa keessatti dararfameera yeroo adda addaa. Barumsa goddaan kutee badeera. Akkas ta'uu maqaa Oromootiin nan gaddisiisu. Hin gaddus, hin shakkus yookiin of duuba deebi'ee amma regirgeet hin godhu, hin gaddu. Garuu aboon laphee Oromoota miliyoona 50 olii keessa gale kun akkaatti hoogganaa dadhabaa, hoogganaa tasa akka jaarraa 21tti yaanni qabaachuu isaatti baay'een gadda. TV irratti beekti TV warra wayyaaneen bulchitu TV waaltaa jedhamu irratti ani nama maqaa dhuunfa maqaa dhabuun barbaadu. Qaamni aboon hoogganeeru qaamni maqaa aboo fi qeerroo qabsoo waggaa 50 keessattuu waggaa 3 kurna darban kan akkanatti dhiiga akka galaanaa lafarra yaasee uummata Oromoo dabalees uummata impaayireetti bilisoomse hidhannoo hiikkachuun hin malu jedhi yookiin hidhannoo hiikkachuun jedheeti afaan keessa waan takka of marme jedhan jiraamii dubbiin marmar godhe eenyuti hidhatee eenyuti hiikkachiisa eenyuti hiikkata jedhi soomni akkasii maaliif barbaachise? Durumayyuu maqaa abootiin uummanni Oromoo yoo midhate dargaggeewwan qeerroo murtaa'e meeshaa waraanaa hidhatanii harkaa qabachuu danda'u. That's welcome. Garuu akka dhaabbata siyaasaa fi sirna dhaabbataatti yookiin dhaabbata haala paartii nama jechisuu hin danda'uun maqaa abootiin eenyutu hidhatee jira? Hidhatee jira? Kana jechuun meeshaa nama qabsoo qeerroowwan lafa lola'ee kana fudhachuu barbaadu jechuudha jarri kun. Wokkaa akkasidha. Asitti soon jedhu adda baasuu fi mitanii. Qabsoon qeerroos akka qabsoo Oromoo aboottaa ilaalamu rakkina qabu. Garuu eessa hidhannoon maqaa abootiin hidhannee meeshaa Oromoota harka jiru jirana? Warra keenya eessa sun meeshaa sun? Namni sun oduu abshaalaa fi nama Oromoodhaaf yaadu ta'e nama aboof yaadu ta'e meeshaan hiikkattu maal yogguu jedhamuun sani meeshaa waraanaa nuti harka qabnu eessa jedhamu qaba. Deebii gabaabaa. Kana jechuun maaliifi xiyyeeffannoo fi fakasii abashaan uummata keenya irratti gootisan irraa laamsheessi cabsee jechaadha. Afaan Amaariffaatiin dubbataa jiraami. Meeshaa waraanaa harkaa qabdu ni hiikkattanii maal jedhee gaafiin qabuuf eessa meeshaa waraanaa nu dhannee jirru jechuu qaba. Sani dubbiin sani deebin. Kana jechuun ajjeese nuti meeshaa harkaa hin qabnu mootummaa biyya kanaa soo walii gallee dhufnu yaa'u akka mootummichi akka biyya bulchutti mootummaa tokkoof mootummaa federaalaatiif hidhannoon jira harkaa qabaa sani achi nuti waliigalteen keenya gara nagaatiin ni qabsoofna gara nagaatiin ni ijjanna. Tarkaaffii keenya ni adeemsisna gara nagaa fi gara bilisummaatiin jechuudha malee eessa meeshaan qabnu jedhamutu ture tura. Santu raamala, santu seeras. Hidhannoo qabna eenyu kan hiikkachiisu eenyu kan hiikkatu wonderful point for Abashas. Argatan isaan jiru. Jedhaniiti gaa warra keenya gaara waraananii tuttuqanii kunoonii kanneen shakkiin nu qabnu kaleessas kanuma
asii Abashaa dura Oromoo ajjeesuuf karaa dhabetti ergi jedhi. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Maqaa Gimboo Sabaatti, maqaa Abiin, maqaa maaliin paartiin naannoo Amaaraa keessa jiran afaanii akka funyaanitti uummanni mana manaa hidhate Gondor Gojjam ni beekna qaaban. Maqaa paartii mormaa isaaniitiin waraanamaniiru yookiin maqaa paartii morkata isaaniitiin waraanamaniiru hin jiran. Gochi kun akka federaalatti namni Oromoo of hin jedhu aangoo irra otoo jiru yeroo wayyaanee saniin haala hin xiqqaanne yookiin haala sanii gadi hin taane namni keenya amma du'aa jira. Akkamitti yaaddan? Hidhannoo eessa nu harka? Hidhannoo maal qabna? Hidhannoo qabnaa nuti. Otoo hidhannoo qabaannee uummanni gurraacha harree fakkaatu xiyyaan waraanee xiyyaa kanaan isa qasteedhaan waraanee nu balleessa haqee keenyarraa. Eenyutu hidhannoo qaba? Jarri kun hamma naannoo asii Saasiggaa Wallagga keessa dhufanii amma Saasiggaa hanga Naqamteetti nu hori'aa jiru. Saniif otoo hidhannoo qabaannee akkas dhiyeessinaare? Otoo hidhannoo qabaannee namoonni 200,000 ol ta'an qe'ee qabeenya isaanii buqqaanii namoonni immoo lakkoofsan hagana jedhamee hin beekamne. Garuu hanga 2,300 jedhaman du'an badan eessa bu'an eessa akka lixan dhabame qeerraa buqqa'u otoo hidhannoo qabaannee. Kanaaree Daawud Ibsaa kan Oromoof hawwaa jiru. Eessa hidhannoo suni? Hidhannoo otoo hin qabaadheeni maalan godhaa? Gaafa diinni natti dhuftu otoo hin duran ajjeesetan booda du'a. Otoo hidhannoo qabaadhe. Har'a garuu hidhannoo qabu miskiina harka duwwaan jira akka matan du'a bakkeetti yookiin dirree keessatti jechuudha. Kana Obbo Daawud Ibsaa an akka nama dhuunfaa tokkootti an akka nama as ordinary or common person akka nama taraa tokkootti baay'ee sitti gaddi. Baay'ee sitti gaddi. Maaliif oote qabsoo Oromoof waggaa 40 oli ati hidhamtee dararamtee biyya alaa tarmee kee dhiistee baddee nan gadda keessi koo. Siifan hubadha. Garuu dubbii takkaaf takka hidhannoon hiikkannu hidhannoo hiikkachiisuun maali? Hidhachiisuun maali? Eenyutu hidhachiisa? Eenyutu hiikkachiisa? Dubbii ati jetteef baay'ee sitti gaddi. Uummanni Oromoo miliyoona sitti gaddeera. Maaliifuu bakka sabni keenya hidhannoo hin qabnetti hidhannoo qabna jettee tasuma urufatti dirree irratti jechuudha. Gatii nu harkaan qabne vaaluu meeshaa harkaan nu harkaan qabne nuuf laattee diinni keenya akka fakkasii nurratti godhu. Kinoo laali waraanni akka nurratti banamu taasiste. Kuni hojii harka keetiiti yookiin kuni dogoggora poolitikaal dogoggora siyaasa xiinxalaatiitti dubbattee Amaariffa sanoo wallaalte dhiisuu dandeessa. Jalqaba ijaarrayyuu televezyiinii waaltaa jedhamu televezyiinii wayyaaniiti. Amantanis dhiistanis televezyiinii waaltaa jedhamu qofa waaltaa information maakal yookiin waaltaa information center jedhamee kan haala reediyootiin reediyoo Oromiyaati irratti jechaadha. Reediyoon Oromiyaa durii reediyoo Abbaa Duulaa yookiin reediyoo Boqqolloo jedhamti. Isarratti Amaariffaan eeyyama tokko malee cabsanii tamsaasaa turan. Har'a immoo guddatanii dhaabbata mataa isaanii dhaabbatanii waaltaa televezyiinii jedhamaniiru. Qabeenya uummata irraa saamanii jechuudha. Saniif anamma odoon Daawud Ibsaa ta'e anamma otoon hoogganaa siyaasa Oromoo tokkoo ta'e keessattuu ABO jechuun uummata Oromootiif lubbuudha. ABO jechuun uummata Oromootiif dhiiga. Siyaasaa miti. Siyaasaa oli. ABO jechuun akka amantiitti yookiin akka maalan jedha akka meetii tokkootti akka chaappatti uummata keenya irra tokko kan uumamaa namni barsiisee ta'in qaama keenya tuttuqeedha. Saniif namni hoogganaa paartii kana jedhamu namni hoogganaa paartii kana of hin jedhu. Waaltarratti baheetoo hidhannoon hiikkannu eenyutu hiikkachiisa eenyutu hidhata qaamni hiikkachiisu kami qaamni hiikkachiisu kami qaamni hiikkatu kami jedhee hin dubbadhu ture. Tasumayyuu waaltaadhaaf sagantaan hin kennu intarviiyuu hin kennu. Maaliifuu waaltaan eenyu vlooga hin gaafate gaafataan akkas jedhee baay'een gaddaa nagaa tura nagaan naa bulaa waan dubbii kanatti deebina yeroo biraa.